Sigalee mana quraana galchee. Saniif waan akkasiin gootu garuu isin amma garaa jabaattee badduu taatullee ilmaan fudhattee na jala deemte akkas ta'ullee kana kanaan garaa waan isin hin qabne irra kaa'uun gaarii Saayidoo si maquuteessaa jirti malee jibbaa keetii miti beeki. Aywa amma immoo waggaa tokko guutuu hedduu jala deemat ture. Kadhatat ture. Waa takka hin diddee jechuudha. Ilmaanis nama mul'isus illee dhufuu hin didde. Achiin booda garuu amma taraan teessisaateet yoo ani fuudhe jedhu dubartii an fuudhu deemu guutuu jala deemte sodaachistee waa jetteen waa itti bootti hin beeku. Waan si jaalladhu naataatee jirti bakka sadiitti. Waan si jaallattu si jaallachuu baattee si jala deemtee sin taatu. Waan biraatiif dhuftani. Sumayyaan akkasittiin dubbii isinitti kaastee jennaan Sumayyaan akkasittiin kirriirra isin ooftee jennaan jechuudha. Piraankiidha jettan dhuftani. Inna እግዚአብሔርን kan baqa faxaarichuun waaqa keessanii sodaattanii waaqa isin uumecha Allahan sodaattanii gaafa cubbuu fuutanii namarra keessan jechuudha. Tara gaafa sana yoo waanuma kanayyuu yaaddanii raawwattanii piraankiidhaaf jechuudha. Piraankiidha la piraank bilaachuu ይሄን ነገር ራሱ አስባችሁ ስታወሩ ትንሽ እንደው እንደቃ ትንሽ እግዚአብሔርን አትፈሩ ፈጣሪያችሁ ዋቀሲን ኡሜ እንሶዳተኒ እንጀዴባር አርአገሩ ሱመያን ዱፍቴራ ወቴ ልብሲዱማ ሰናን ወጀነትሙ ኡፈቱማ ሰናን ቪዲዮ ጀን ኡፈታዩን ቀየረኔ አስማን ኢtti ፉፍኔ ራወኔ ቪዲዮ ገለክስኔተን ሱመያንስ ማላከ ጅቱ እራ ላሉ በርባኔቲ የተን እንዴ እና ሙጫቴ አቲ ኦፊ ከቴርገ ፈያ ቀባቴ ኤርገ ኡምቱ ሲሙደትኒ ኤርገ ሱመያን ነማ ጋሪ ተው ሺ ቤክቴ ጊፊ ከነፉቴ ወረከሱ ጩቡ ሲንቀቡ ጊፊ አማ ከነገው ከነ ዋና አማ ከነገው ከነ ጀቹ ነጋን ሲኒፋቶ አከሞልተኒ አከም ጅርቱ ፈያ ቀብደኒ ከበጀምቶተ ፍርዶቶተ ኮ ነጋን ቀበገለ ተረቢ በከ ጅርተንቲ ነገኝ ረቢ ሲኒፋ ባየቱ ኦዱቲ ጎሌ ሶ ነጋስ ንጋፋቲን እንደሚ ናርሰን ጀቹ ዳጀሪ ቤክተኒ ለምን እኛም ቢሆን እንደዚህ ነው ይችላል ኦሶኑስ ታይ አከኑማ ሲጀመር ከኛ ኮ ነው የጀመረችውሳ ኑራ ጀመርቴ በር ወረዳ ወጥቶ ተሽትራ ጀመርቴ ቹዳ ሮዛ ጀቹዳ ሮዛ ባየን ሸጃለደን ቱሬ ባዩ መተኮ ከሰ ኮነ ሰንቴ ባዩ መተኮ ሸጃለደን ቱሬ ገሩ አክመን ሸጃለደን ሸጅቤ ጌታን አክመን ሸጃለደን ሸጅቤ ጀቹዳ እና ሱመያ በጣም ጥሩ ሰው ናት። ሱመያ ሄዋናት ሱመያን ባየነ መጋሪ ሱመያን ጎዋ ሱመያን አመንት ሽረት ሙርማ ሲከንቲ ሱመያን ማሎ አስመሪያ ማሪ ታዳ ሀራ ሱመያ ከስቲ ጀጁ ዳፍ ዱፍቴ እሺ አመሶጎሱ ዳፍ እሺ ጀጁ ዳፍ ዱፍቴ አማ ካሌሳ እሺ ሲሪነት ጎቴ Siiri natu ani siiri namti kuni maalin injedana yu gaafi nati ta'e ture ko siiri gaafa jedhani erga argasi gaafa itti lalle jedhe nama gaafadhe jennaan namatti natti morte jechuudha naan jedhani gaafa ani siiri maal akka ta'e beeku yun ture bar ምንድነው ሲሩ ምንድነው ያልኩ ነበር ለካ ሲሪን kuni namatti goosisanii namatti morani jedhan sana jedhan waan akkasiitiin jedhan beetani nama gaafadhe jennaan wannin beenne gama ajaa'ibu matu jira bar dhugaa dubbachuudha ammoo pranki hojjanne manana prank noe maqana ma yakani raawatanii maqana ma balleessanii waan guddaa dhabe ijoollee kun qallaal እኮ አይደለም ትልቅ ነገር እኮ ነው እንዴ ሲሪት ጎቴ እኔ ሱመያን ጃለደ ሱመያ ተርሙን በርባዴ ማለን ተየ የተ ኡሴዶ ደስም ቤኩ ማሊ jetteeni maqaan tala nama balleessiteetta har'ammoo deebite sumayyaan giiftiidha sumayyaa luka shi dhiqeen jiraadha jechaa tabar ati bar sumayyaa jaaladhu ergixanis nan jaalladhaan naminnati isiitiin jechuudha baay'een isee jaalladhaan jechuudha ጌታን በጣም ነው የሚወዳት ነበር አሁንም ወዳታለሁ ለምን በቃ የሆነ አስተሳሰቢ እሺ ሆጂ እሺ ሙራሳሳ እራጅባ ማለ ammas baay'ee ishee jaalladhaan jechuudha akka nama tokkotti ammas immoo deebisee guyyaa kaleessa gaafa isheen akkasittiin viidiyoo isheen kaleessa viidiyoo sana hojjannaan har'a gadi baatanii raawwattanii sumayyaan giiftidha sumayyaan cubbuun beettu sumayyaan kaleessa akkatti isheen dubbatte argataniirtu miti ati nan beettu etteni barseediyoodhaan ati nan beettu akkanuma abbaa manaa koo taatee turtee lakka ate malakeen beektuu turte amalakoo beektuu turte
Gaafa gadi baatee dubartoota faana ani guyyaa gaafa tokko dhiira tokko faana dhaabadhee raawwadheeti waa'ee kan kee nama tokko faana dhaabadheeti si xiqqeessee beekaa. Gaafa akkanattiin gadi baatee anaan haadha ilmoo keetii anaan na xiqqeessitu maaltu sitti dhaga'ama? Ati anaan amala koo nan beektu turteette. Anga ishiin baatee akkasitti fuulli ishii barbadaa ishee ta'ee waan of gootu dhabdee maraattee akkasittiin dubbattutti eegdanii har'a gadi baatanii piraankiidha. Piraankii isin maamee warri Yaman keessa turtan kun hin danda'amtani jechuudha. Siree tokko irra kun wajjin ciistanii kaasanii raawwatanii piraankii jettanii bari hin beekna beeressa. Sun kan hin naqalleen. Akkam akkasin godhaa turtan akkamitti akkasin hojii isin hojjettan bari hin beekna. Sun hin naqalleen. Biyoonni mihee በጣም ትልቅ ነገር ነው. Baay'ee guddaadha jechuudha. Geetaan yaannaan didaal. Nama aarsa maaliif namni tokko nama tokko jaalala nama tokko qabaatee jaallattee jechuudha. Intalli kun amma intala kana jaallattee raawwattee birrii morma ishee baastee gaafa isheedhaa kennitee fi birrii sana irratti siirii gootee natti kennite. Gaafa jettee raawwattee har'a intala kana maqaa kana kaleessa jaalala kaleessa walii qabdan birriin sun akkamitti akka bitame osoo beektu. Roozanis jechuudha. Saayidoonis immoo amala ishee osoo beeku intalli kun akka waa'ee kana keessa hin galle akka amantaa ishee irratti cimtuu taate namni kamiyyuu jechuudha amantaa ofiin sodaata. Amantaa ofiiti jechuudha lafa kamiyyuu kan nama geessuu danda'u. Ati akka barbaadde taatee jiraatta akka barbaadde taatawoo taate namas akka barbaadde gochuu dandeessa. Garuu immoo ofii keetii haala seera qabeessan jiraatta yoo taate haala keessa kenkee fi waan hundumaayyuu of amansiistee amantaa keetis keessa keetis waan hundaan of amansiistee jirta yoo taate siirii maaloo maarroo jedhan kana keessa galuu hin dandeessu jechuudha. Namaafis ofiifis qixa yaadda waan taateef. So isiniin amma waan kana yaaddanii kana falassamtanii piraankiidhuma kanaa hojjechuun keessanii nama sodaachisa. Addunyaa maalii keessa akkasin jirtan nama sodaachisa jechuudha. Kana assaabdanii jechuun keessaniyyuu. Inna baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaada kana yaaddanii akkas jechuun keessan argitaniirtu Sumayyaan akkamitti akka aartee. Haa ta'u malee Sumayyaan dhugumaan dhugaatti gaafatti yaadnee jennu Sumayyaan osoo jaalala Saayidoo qabaachuu baattee nama faana akkasittiin hin tangalaattaatu jechuudha. Bakka inni deemetti bakka inni taa'etti faana deemtee hin hordoftu jechuudha. Garuu jaalala isaa waan qabduuf tarii waan isatti isiin akka hin deebine ishee taasise jiraachuu danda'a. Rakkinni jidduu isaanii jiraachuu danda'a. Rakkina jidduu isaanii jiru sana ammoo nuti furmaata gochuuf hin dandeenye. Furmaata godhachuu kan danda'u isaan mataa isaanii qofadha jechuudha. Yoo furmaata ta'aaf ta'e. Kanaafiyyuu jaalala isaa akka qabdu hundi keenya argaatii jirra jechuudha. Otoo jaalala isaa qabaachuu baatte Roozaallee hin beekti hiriyaa isheetii nama mana tokko waliin turanidha. Nama hiriyaa hedduu baay'ee wal jaalatanii gaaris yaraas waliin dabarsanii waliin nyaatanii waliin dhuganidha akka dubbatanitti. Ishee sana ishee dheengaddaa sana argitanii jirtu hin beektu turte jechuudha. Garuu viidiyoo irraa argitee bariituu isaa dhatte. Bariituu isaa dhattee raawwattee intalittii viidiyoo irraa waraabdee jechi isheen jettee sun garaa ishee nyaattee ishee gaafattee jechuudha. Inni iyyuu maal irratti afaan Amaariffaat irratti miti ilaala. Nikaansii godha gaafa inni jedhuun tolee kan isheen jetteen dhageesse Orominyaa laa jetteen. Orominyaa laa ikkoo nikaawun laa sirrish ስልሽ እሺ ብለሽ ነበረ አውቀሽ ነው ወንዴስ ነው እንዴ ጋፈኒ ኒካንሲ ሂዳሲን ጀዱ ቶለ ጀቴኒ ቱርቴ ቤክቴት ሞ ወላልቴቲ ጀቴ ጋፈቴ ኒካው ምን እንደሆነ ግን ትርጉሙን አወቅሹ እተን አገሰኒ ጅርቶቹ ጋፈሽን ጋፈቴ ነምኒ ነማ ጅቡ ቶኮ ዋን ኤነማ ዋን ነምኒ ጀዲ ነማ ጀለ ዴሜ ነማ ኖርዱፍ ነማ ጃለቱ ነማ ኬሲ ኬብረ ጅሩ nama qalbiin kee kara fuulduraatti yaada saarra jirtu jala deemtee hordoftee waan inni jedhu waan inni godhu waan inni keessa oolmaa isaa hordofte jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'u nama jaalattudha. Nama jibbitu garuu garagalti waan inni jedhu hordofuu dhiisi waan inni jedhu dhaggeeffachuu dhiisiti bakka inni jiru dhaabachuus dasitti hin jedhu. Sagalee nama sanaa dhaga'uun dasitti hin jedhu. Gin waan jaallattuuf jechuudha intalli kun kan isa duukaa fiigdu.
kan